السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا داودا كنو ديما جرا كرا واشنطن دي سي اما ايربورتي جرا ايربورتي مينيسوتا جرا كريم اما يا خندا يو يا كبات أكم يا رمي مالتو مناسبة سميت دراندرا لايفير رجرتا سجلي والفاس كريمة مي مالتو سفيدي أرى سجلي والخاص Radisi kana cianeti protest godina man oromo kuntinu kabiya alaji kuntinu radisi do dengasan please kota nuwajjini mata jumma ta hayro kuje achu wala daraga injitan to mo oromo ما شاء الله غلطه مي سميرة موسى مي يا دمال قبدار ديمي چرا خنا رتي مال تسيد ديما gartee janqarfamaa jiru ilmaan oromoo kabiyyaa dararamu isaanii warra sagalee hin qabne sagaleetu magaalaa guddittii magaalaa ameerikaa waashintan diisitti deemaa jirra kanaafuu bakka jirtanitti diwaa'ii nu godhaa rabbi isin ajaa'ibsiisu isin biraa dhaabbatu isiniif sagalee ta'uu deemna harka keessa wal qabaddaa oromoo tokko tahaa tokko nu haa godhu injifannoon talmaan oromooti qabsaawwan qofa qabsoon itti fufa akkuma agartan kun justice haa caalu mukanni keenya fayyadame nu haa ba'u obboleessi keenya kanarraa ajjeefame dhiigni isaa nu haa ba'u jechaa deemuun jirra galatooma guyyaa gaarii haa qabatu galatoomeetillee kunooti ijoolleen minisootaa irraa deemaa jiran kunoo kana fakkaatanii nama hedduudha. Flight 193, the service to Baltimore. Nama hedduudha ijoolleen. see you on the flip side. Where you going? D. Oh, I'm bad as hell. No, he's sitting on this side. Very nice. Yeah, lose D, yeah. A, B, C. No, it's right D is here. the first one. Wait, D is right there. Come somebody, bro. Hell, I'm supposed to be window, bro. I thought F was window. Yeah, F is window. Wala yung ating kata. 40 siguro yung kata. Wala yung kata. No, I'm supposed to wear D. Ilan yung kata? It's pretty good here. A is the window. I'm gonna need my windows because I can't wear it. And that helps. Think of it, hey man, quick question. Is F the window seat? F is the window. Alright, so I'm gonna need you to get up my seat though. It's fine, it doesn't matter. Yeah, I'm gonna need my You window just seat. want to prove a point, is that it? You got the F? Yeah, it's simple. Go to that. Okay, I'm gonna get something. What do you got? More like the D is the window seat. kunoo karaa waashingtan diisii deemaa jirra warri mana haftan murattanii dhufuu ni dhaqqabdan guyyaan firaayidee waan ta'eef namni akka akkan hafne irratti hirmaadhaa kunoo deemaa jirra namni keenya nama hedduu xayyaara kana keessa kan jiran ijoolleen oromoo akka argitan kanatti deemaa jiranii warri haftaniis manarraa ka'aa akka deemnu akka qoodarraa fudhannu har'a walii himuun hin barbaachisu kana namuutu ni beekna waan kana ta'eef ka'aa muraddaa xayyaara koottaa nutillee namummaa dhageenye eda murannee galgala kuno amma deemu jirra
xayyaarri guutuudha waan ta'eef ka'aa muraddaa ijoolleen Oromoo warri quuqama qabdan warri mijaa'uuf kan mijjooyneefis rabbi isiniif haa mijjeessu warri hin dandeenyes rabbi isin haa dandeessisu inshaallah. Kunoo akkana dhufaa jiran kun hundi ijoollee Oromooti. Ganaa namni dhufaa jira. Kunoo kuni eenyu kun? Eenyu kun Ahmad Yaasiini? Ahmad Yaasiin fakkaata kun isa? Ahmad Yaasiin yaa abba Ahmad Yaasiin. Makuma isaa narraa bade. Kadir wallo. Kadir. Kadiro. Jirra mee kottu mee yaada kana dhugaa miidiyaa kee qofarra yaadan kanatti ni. Naga fayyaa jirtu kun Washington DC mormiif deemaa jirra. Akkana firaa godhi xiqqoo. Waraana qabsiisuu. Ayyaa akkam Washington DC hiriir nagaatti deemutu jirra hiriirii boortawaa adoolessa torba. Washington DC tachitti wal agarra. Achirra hojii hojjenna. Inshallah yoo rabbi fedhe galatoomeetilleen. Keetuma qofarra akkanaa so'ineef hin bari. Kunoo ijoolleen Oromoodhaan xayyaarri fuutuun almost. Good morning, ladies and gentlemen, and Team Oromia. Welcome aboard our Sun Country Airlines flight. We need to let everyone know that it is a federal air regulation that all of your carry-on luggage you brought on board fit securely beneath the seats in front of you, pushing them forward so that the aisle by your feet is clear, or in one of the overhead bins. We'll be walking through the aisle. We'll be able to assist you with that. We do need laptop computers completely powered down and properly stowed under the seats or in the overhead bins, not in the seat back pockets. Before closing the entry door, we're going to have to verify that all passengers are seated with your seatbelts securely fastened. Seat backs and tray tables must be in their upright and locked position. All carry-on items properly stowed, and we do need electronic devices, all of your electronic devices in airplane mode, and they'll need to stay in airplane mode throughout our flight. Thank you and welcome aboard. May agarsiisa ka akkasitti. Ako bang kamnes tokko laman lang tato ayada to. Akkasi gaa inshaallah oggaa achi geenyes wal yaadachiisna. Warri mana haftan akka deemu warri dandeeysan hin hafne waadaan Oromoo isinaa qabu warri deemuu dandeeysan warri ilmaan xixiqqoon qabne ka'aan jala bu'ee jiina emergencyidha ka'aatii tikeeta keessa muraddaa har'a wanni teenyuuf hin jiru wanni nu raffisu hin jiru halkanii guyyaa lamuu garaan isaa booyaa jira. Kanaafuu wanni Haacaaluuf hin taane wanni Jawaar Mohammedii fi Hamzaa Booranaaf hin taane Baqqalaa Garbaatiif hin taane hooggantoota keenya kan hidhaa jiruuf wanni hin taane hallayyaa haaseentu. Kanaafuu akkasuma nutis emergensuma nutti taatee jarjara nutti tahee jarjaruma kanaa wajjiinu kunoo murannee amma deemaa jirra. Akkuma argitan kana kunoo bararaa keessa seennee jirra. Warri manatti haftan warri haalli mijaa'uuf muradhaatii nu boodaan koottaa naftanyaa irra garagaluu qabnaa irra heddummaachuu qabnaa akka nun injifanne isinis warri mana haftan qoodarraa fudhadhaa asillee hiriirri jira ja'anii guyyaa jimmataa warri asii haftanii dhufuu rabbiin haala hin mijjeessineefilleen ka'asiitirraa akkan hafnee yaalmaan Oromoo adaraa wanniin isinii dhaamu'anii hiriirarraa hin hafinaa namuu qoodarraa fudhachaa jira. Akkuma qoodarraa fudhachaa jirrutti jabaadhaa wal yaadachiisuma kuni yaadachiisumaan isiniif godhe. Ganaa namni ammallee ol deemaa jira. Another special welcome aboard to Team Oromia. Flight attendants, prepare your doors for departure, cross-check at all call.
bararaan guutamaa jira. Akkuma argitan kana kunoo almost ijoollee Oromoo qofaa guutee jechuu ni dandeenya. Nama Oromootiitu guutee jira keessa. Warri adiin takkuma takkaan nu keessa jira. Akkasii obboleeyyan kiyyaa harreen hadooddiin itti dhageemtuu irra deddeebi'ee isiniifin dhaamaa akkan hafne minaalbaata yoo kan gartee nasiiba kan gartee ijoolleen biyyaa viidiyoo kan argitan taate nuti kunoo hamilee isinii tahaa jirra. Isin warri qabsoo gaggeessu qeeroo biyyatiyyaa ijoollee biyyatiyyaa jabaadhaa qabsoo itti fufaa qabsoon itti fufa jaanii kanaafuu haa caaluu dhiini haa caaluu irra bilisummaa fidu tahuu qaba. Sun Country Flight to Baltimore. Please direct your attention to the crew members and the safety information card located in the seat pocket in front of you as we review important safety features of our Boeing 737 aircraft. Federal regulations require you to comply with all lighted passenger information signs, posted placards, and crew member instructions. This aircraft has 4-door exits, 2 forward, 1 on each side, and 2 in the back, 1 on each side. These doors are equipped with inflatable evacuation slides. There are 4 window exits in the center of the cabin, 2 on each side. To open these exits in an emergency, look for the red handle and pull it down. Akkasii ijoollee Oromoo adaduma namni jabaan nurraa du'uun nutis jabaachaa deemu jirra. Akka dubbiin akka isaan yaadanii miti. Akka abiyyooti yaadee miti. Dhuufuutu albaatii itti tahe. Xayyaarri haawaan jiruuf siitbeeltiin hidhachuu qabaa. Ayyeegaa inshaallah baay.